Jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii daraaf qabnu sin dhageessifna oduu waliin aan Usmaan Abdulatiif. Harargee baha magaalaa Canaaqsanitti humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee fi poolisoonni adda naannoo Somaalee waliin ta'uun hawaasa nagayaa dhoorkataa jiran. Guyyaa kaleessaa naannawa kanarraa dargaggoonni 8 humnoota kanneen akka hidhaman maddeen gabaasanii Faayizaaliyaas akka ta'an dhiyeessiti. Godina Harargee bahaa aanaa Canaaqsanitti humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee fi poolisoonni adda naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan hawaasa nagayaa dhoorkataa jiran. Guyyaa dheengaddaa ammoo dargaggoonni 8 humnoota kanneeniin akka hidhaman maddeen keenya gabaasaniin. Poolisoonni kunneen yeroo ammaa qarqara magaalattii qubachuudhaan dargaggoota Oromoo irratti dhiibbaa addaa godhaati jiranii jedhu maddeen. Namni achirraa dubbifne tokko akka yaadanuuf kennetti sababni isaan kana raawwachaa jiraniif daandiin Jijjigaa fi Cinaaqsan wal qunnamsiisu sababa dhimma daangaa kanaaf addaan citee ture. Garuu daandiin kun akka suphamuuf humnoonni kanneen dirqama hawaasatti laachaatii jirani. Hawaasni magaalattii ammoo nuti daandiin kun akka suphamu gonkumaa hin barbaannu jechuun mormaa waan jiraniif humnoota kanneenii wajjin walitti bu'iinsi uumamee jechuun dubbata. Karaan Jijjigaa fi Cinaaqsan gidduu jiru addaan citee ture gidduu daangaa kanaa jiru qabsiise. Amma immoo makaraatiyaan isaa banamu waan jiruudhaan uummanni keenyaas hin banamu nuti hin barbaannu waan jiruutti walitti bu'iinsi ture makaraatiyaadhaa jechuudha yeroo kana jiru. Kale miliyoon namoonni fayyadamanii daandiin gurgurannaa deemu namni bira bobba'aa yaada jiru kan bineeldeetti jedhama kalaqaa jiru kaasee yaada kana qabani jijjiga humnaan bakka jijjiga karaan deemuu qabaa yaada jiru uummanni keenya deemuu jaanii jijjigaa hojii maa walitti qabnu jaanii isaan ammoo illaa jijjiga deemaa yaada jiru qaban jechuudha. Ini juga dia di sekolah militer itu semua di daerah kan umat kapan ini daerah itu di tengah. Yang magasa ini pilih jangka mati kan nama saja kapan musanya kau makan ini dia nak. Sage saman kapan mana? Kambi bilang kambi. Kambi tam? Kambi nasan. Namni kun dabalataan akka himutti humnoonni kunneen daandiin kun dirqamaan tolfamuu qabaa jechuun dargaggoota hedduu reebicha hamaa irraan gahaa jiraniin. Isin maaliif daandiin kun akka hin suphamne barbaadan jechuun hin gaafadhe. Innis akkana jechuudhaan naaf ibse. Mootummaan naannoo Somaalee ilmaan Oromoo hedduu qe'ee isaanii irraa baqachiise. Kanneen hafan irrattis reebicha hamaa gaggeessaa waan jiruufi jaa. Namoonni hidhaman kunneenis yeroo ammaa kaampii Cinaaqsanitti akka argamanis gabaasnee jiraan dhaqqabee ifa godha. Xumura irratti qeerroon Oromoo of eeggachuu qaba. Jechaan osoo hin taane gochatti amanna. Jijjiirama barbaanna. Jijjiiramni kun yoo kan hin dhufne taate qabsoon keenya itti fufaa jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Godina Harargee lixaa aanaa Meesoo Araddaa Faayotti goonni Oromoo Alee Golee jedhamu loltoota gaaziitiin ajjeefamuun himame. Obbo Alee Golee nama weerara humna addaa naannoo Somaalee hawaasarraa gootummaan ittisaa ture ta'uu jiraattonni ibsanii Usmaan Baayuu dabalata qaba. Godina Harargee lixaa aanaa Meesoo Araddaa Faayoo jedhamuun beekamutti goonni Oromoo Alee Golee jedhamuun loltoota gaaziitiin ajjeefame. Gochi kun kan raawwatame guyyaa dheengaddaa eebila 3/2018 halkan dagachiisuun mana jireenyaa isaatti itti seenuun bakkuma inni rafutti ajjeesan jechuun maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif ibsaniiru. Obbo Alee Golee naannichatti nama gootummaan beekamuu fi weerara yeroo hedduu loltoota addaa naannoo Somaaleetiin daangaa cabsanii seenuun uummata Oromoo irratti aggaamamaa ture hawaasa gurmeessuun nama ofirraa qolachaa turedha jedhan jiraattonni itti dhiyeenyaan isa beekan. Gootummaa isaa kana waan beekaniif dursanii itti makkeeffachuun ajjeesan kan jedhu jiraataa naannichaa akkaataan itti ajjeefames kanuma mirkaneessa jechuun dubbateera. Halkan ajjeefamanii kennee rahotti ajjeefamanii sababni ka'umsi waan kanaa ammoo komando boskiin uummata keenya jechuun meeshaa dheessanii fi bakka duraan manni ba'ee ittiifee gurra haa galaa jee galcheeti. Namoonni ismeegaa raawwee isin laamtiyee sosobee jechuun uummata nagaa mana galchee akka uummanni dagatu taasisee egaa uummanni dagate immoo jalattiin diinaa ilaa manatti ilaa keessee jechuudha odeeffannoo qabdii itti dhuftee bakka inni rafutti ajjeeftee jechuudha. Duraan kun erga qaban namtichi nama jabaadhaa nama isaanii yeroo lolallee isaan dagarkeessaa ture duraan lafa nagaatu sanbe'an bakka ergamaatu jira ergama gartee nama kana ajjeesuu qabnaa yoo ajjeefneef qarshii yookaan galii kafalamuutu jira jechuudha gootota akkanaa kana yeroo isaan ajjeesan. Obbo Alee Golee nama umriin isaa waggaa 32 ta'uu ibsuun bultii ijaarachuun abbaa maatii akka ta'es himameera. Sirni awwaalcha goota kanaa guyyaa kaleessaa achuma aanaa Mi'eessootti raawwatameera. Aleen kun nama amantaa 32 kan irra danda'u nama
soorma soddoma lama ta'u kan nama jiru kubiidhaan. Bultii jaalatanii qabe. Sirna awwaalchaa halee gaggeeffame halee guyyaa ga'a torbarratti gaggeeffame. Erga labsii yeroo muddamaa dabaan labsamuun biyyattiin humna waraanaatiin unkuramuu eegalteetii kaase hidhaa fi ajjeechaan hammaachuun tarkaanfii loltoota kanneeniin uummata nagaa irratti fudhatamaa jiruu fi jireenya hawaasaatti tasgabbii dhoowwateera. Muummichi ministeeraa biyyattii haaraan Dr. Abiyyi Ahmad aga muudamanii aangootti bahanii as jijjiiramni hanga tokko ni dhufa jedhamee abdatamus boromtaa isaan taayitaa qabachuun kakuu raawwatanii hojiitti seenanis hidhaa fi ajjeechaan loltoota sirnichaatiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru daraan hammaachuun daangaa darbeera jechuun jiraattonni dubbachaatiin jiru. Oromoonni shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaliitti niqee fi qabeenyarraa buqqifamanii yeroof kaampii garaagaraa keessatti argaman miidhamni isaanii irra gahaa jiraachuu dubbatan. Godina Harargee Lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo Oromoonni qubsiifaman iddoo jirrutti namni furmaatanuuf kan dhabame jechuun konkolaataa lamaan gara godina magaalaa Ciroo dhufanii turan. Kaleessa garuu yeroo buqqifamtoonni biroo godinarra turan gara iddoo dhaabbiidhaan qubsiifamanitti fe'aman isin warri magaalaa Galamsoorraa dhuftan deebi'aa akka ja'aman himan. Lammiileen Oromoo kanneen garuu nuti asumatti furmaatanuuf barbaada jechuun yeroo isaan diddaa mul'isan poolisonni magaalaa Ciroo jechoota tuffii deemaatii liyyuu poolisii waliin hidhadhaa hoottaa jedhuun buqqifamtoota kanneen uleedhaan tumanii mooraa keessaa akka ari'an maddeen addeessan. Lammiileen Oromoo kanneen yeroo ammaa deeggarsa barbaachisu dhabsiifamuun alatti rakkachaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti nagayaan jiraachuu dadhabanii baqa filannoo godhatan biyya baqaa keessatti rakkoolee jajjabduu keessummeessaa jirraa ja'an. Biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo yakkoota adda addaatiin shakkamanii erga hidhamanii waggaa 13 hanga 18 lakkoofsisan namoonni lakkoofsaan 13 ta'an rakkoo ulfaattuu keessa jirraa jechuun OMN'tti himanii. Absaan Amantaan dabalata qaba. Biyya Somaliland magaalaa Hargeysaatti baqattootni Oromoo hedduun manneen hidhaa keessatti dararaa hedduu keessummeessaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti nagaan jiraachuu dadhabanii baqaa filannoo godhatan biyya baqaa keessattis rakkoolee jajjabduu keessummeessaa jirra jedhan. Akka namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee yaada kennetti ilmaan Oromoo godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa biyya isaanii jiraachuu dadhabanii gara Somaliland magaalaa Hargeysaatti baqatan biyya baqaa san keessatti yakkoota garagaraan shakkamanii manneen hidhaa keessatti rakkoo jajjabduu keessummeessaa jiru. Erga manneen hidhaatti darbatamanii jiddu galeessaan waggaa 14 ol lakkoofsisuu kan dubbatan baqattootni Oromoo lakkoofsaan 13 ta'an kunniin haala ulfaataa isaan keessa jiran kana maatiinis beekee itti dirmachuuf carraa dhabuu ibsuun du'aa fi jireenyi isaanii osoo hin beekamin umrii isaanii lakkoofsisaa jiru. Somaliland manneen hidhaa garaagaraa keessatti yakkoota garaagaraan shakkamanii umrii dheertuu lakkoofsisaa jiraachuu kan dubbatan hidhamtootni kunniin erga gaafa hidhamanii kaasee maatiis ta'e qaamni deemee ijumaanis isaan laaleen jiru. Rakkini abballeessa kiyya mana hidhaan keessatti ammaan ijoolleen ilmaan Oromoo mana hidhaan keessa rakkataa jiranii hoggaa 14 hoggaa ammaan as keessa jiran ijoolleen nama 13 as keessa jirra. Amma deengatti tokko ba'ee jira beekee mana uummata Soomaalii kanaatu kuma irraa baasee gallakkise jalliitti naa'ii manii akkaan odeeffannoo dhagayetti biroo bikka jaamurraa gallakkifame. Kanaafuu ammaan tana ijoolleen as keessatti kunis maddeedhaa bikka jaamtu barbaraa bikka bahara cinaa jira bikka sanuuqa rakkatamaa oowwinaanillee beekamtuudha achi keessa jiran ijoollee guddatanii. An ammaan tana magaalaa Hargeysaa keessatti ceelkaa bikka jaamu mana hidhaa guddaa ceelkaa jaamutti hidhaa jira. Hoggaa 14 as keessa jira ijoolleen Oromoo kunillee hoggaa 17 18 warreen hidhaa jiranii hedduudha. Kanaafuu as keessa rakkataa jirre abbalee keenya ilmaan Oromoo baqattoonni keenya hundi as keessa waa rakkataa jiranii. Baqattootni Oromoo biyya abbaa isaanii irraa jiraachuu dadhabanii baqachuun biyya baqaa keessattis hadhaa biroo dhandhamaa jiran kunniin qaama isaaniif dirmatu tokkollee kan hin qabne ta'uu ibsuun ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jiran manneen hidhaa kana keessaa akka isaan baasan yaamichaa dhiyeessaniiru. Etofoonis hidhamtootni kunniin manneen hidhaa isaan keessa jiran keessaa isaan baasuun dadhabamus haala gara biyyaa